Eh. Ani Islaama jedhaan jiraami ani Rabbiin tokkicha Nabi Muhammad ergamaa dargan jedhe maaltu afeedhaaman. Abu Mu'aaz inni walii galtanii Dirqama Abu Mu'aaz bira deemamuu qabaa? miti si injifadha jechaan ture waan ta'eef kana dura. Yaa inshaallah nan dhugoomsa dhugaa garuu. Abshir. Dhugatti baay'een si gammanna islaamummaa qabaattee maaliif ati amala gaarii qabda beekta? Inshaallah. Taphattaa hedduu bakka hin wakkasi. Guyyaa tokko immoo murteessitee dhufuu qabda. Waan hin oolleedha kun. Nan dhufa. Dhufuun koo waan hin oolle. Garuu ati amma amantaa hunduma keessa baatee daarii dhaabbataa jirtana fakkaate. Eeka beekamaadha kun. Ingiliffatti. Dhugaa Rabbii. Dhuguma dhugaa siin jedha bara amantaa keessan jiru ani. Keessan ba'e sana keessaallee. Maaf kan qabattus si dhibeera moo? Kanan qabaddu maal na dhibee? Waan tokko waan na dhibeen qabu. Wayyee ibsu. Assalamualaikum. Jirtu? Assalamu warahmatullahi akkam in dubbataati lakka laayivii irratti. Maali rakkoon? Jechuun yeroo tokko jechuun hojiidhumaaf yeroo seenu malee beektaa? Jechuun anoo dhageen beeku sii laayivii irratti dubbata deeti bar. Dhugaadha wallaahi garuu takkaa seenu baay'een seenu. Jirtaa akkam fayyaa keetii? Nagaadha maaliin badde bar eessa badde? Maal eessan badee nan jira? Takkaadha beekaa anam sirraa. Koomentii ta'e malee. Ana waan badde se'ee bar. Lakkiin banneen takkuma badeen beeku. Hayyaa amma arafnu miti reem? Maa hin darbeeyyuuti bara yeroo irra beetiisitti darbe kuteera. Amma hirriba kana dhugaa Rabbi. Kaliifoon ammallee deebi'ee dhufee asitti nu arge dhugaa. Silaami hirrabne. Rafamuu qaba amma rafnu. Ay hirrafna. Nagaan bulaa. Ayyee. Good night. Ayyee nagaan bulaa. Ayyee. Guyyaa biraa walitti deebiin. Hawwii akkasii maaliifi itti seeni daariin dhaabbatiniiti. Tole dhugaa. Ati waggaa 60 jiraata jettamiti kana. 60 jechuun hin caala sedhee yaada garuu ni gadi buusee 60 jedhe garuu. Gaduma buusee. Isa Rabbi jedhuun beektu sila ta'eef. Kanaafuu qophaa'e mataa jettaniire? Lakki taa'in jedhu itti seenii itti keessa galiin jedhama. Wanta Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Am fayyaa nagaa. Jirra. Welcome. Welcome. Fayyaadha. Jirtu. Baga jiraatta. Ni rafatu tuma ni rafatu lafti bari'uu ka'eera miti. Ikkoo isaa ammoo na galcheeru ijoolleen ammallee rafna suma dhugaa Rabbii. Waan dubbatu qabdaa jimma. Rafin bakka. Ibsa maal jedhaa jirta wallaahi likkisi galchaan. Rafinedha. Rabin jedhee bar. Rabin jedhee. Deebii ka'edha furraati. Mana cufiin jedhee bar. Isin irratti cufuu? Hin cufini bakka hangallaan cufamaa manni. Ani narrafa ka yookaan mana hoogganaati keessatti haasaa ani narrafa dhugaa Rabbii. Lafaatiin jirretti immoo eenyu dhaggeeffachuuf as teenyare. Maal waliin dhaggeeffatanii olii keessaan? Lakkii. Maa? Walii miti haasaan kan keetu mi'a.
Gangesan hiladhaa. Oh, eenyu badaamti. Badii marafaa dhugaa rabbi. Ibsaan faani nan beeka guyyaa rafu dhugaa waaqa. Nuyi malee. Yaara wal gaa. Lafoon qabu. Warri dhiiraa guyyaa raftus ni beekan. Maal rafna gaammoo? Bye bye nagaan bulaa good night. Jere kalaas. Okay. Ammoo nama dhagaafan jedhu maaliif mata duree naa dubbisette? Naa dubbifta haa. Wana sobde maalan godha bakka isaa sirriitti godha. Ati kana Ammoo dura dhugaadha. Yesuusiin waaqa dhannin jedhe dhugaadha. dhugaadha kai waaqa ta'uu isaa. Ragaa fidi wangeela keessaa bakka inni yoonan si jedhe. Dura dubbisaa turre dhumate waan xumate. No. Nama dhibba sagal akkasii dubbisaa Dhaggeeffadhu. Yoonan ragaa fidi si jedhe fiduu dandeessaati. Na fida garuu galgala walii xumuranne nuti Jamaal faana tamma. No. Dhaggeeffadhu fakkeenyan sii kaase fiduu dandeessaa? Na fida. Eeshi mee fidi bakka Yesuus Dura waaqa. kinneera kalaasati waan tokko jen dubbisaa wala mamma. Obboleetti dhaggeeffadhu. Wanti kana hunda ila. Sila maalis jedhani seensarratti yeroo waa tokko haasutu ragaa malee naaso'iin. Anamma fakkeenyaa fi amantiinan amanu islaamummaadha. Si galee amantii koo kana akka malee jaalladha. Atillee amantii amantu akka malee jaallatta. Sababni amantaan kiristaanummaa kun yookaan wangeelli 66 ati itti amantu kun waaqa tolfamaa namni waaqessuun mirga miti akka amantaa kanaatti. Akka amantaa islaamummaatti garuu namni waan barbaade amanuu danda'a. Akka amantaa kiristaanaatti garuu never ever yookaan akka wangeela kanaatti amanuu hin danda'u jedheen ragaa dhiyeeffadhe. Ituu waan kana ragaan dhiyeeffanne ta'eeti kiristaanummaa xureessuudha kun, kiristaanummaa ammeessuudha kun, kiristaanummaa salphisuudha kun. Kanallee siifin fida jennaan mee fidikaa jette. Sila fidi jette moo mata duree dubbisina jette. Sila fidiidha moo mata duree laaliidha kan itti na jette sila obsineeti. Amma kalaas mata duree wanta kanaa naa fidiiti waan biraatti. No, qoy itti deebina. Sila mata duree fidideettee ta'a. Obsineeti. Arraba kee kana rabbi si qabuuf ta'a. Hin kijibin. Ati nama. Hin kijibin kijibni hin godhu. Sila yeroo nanii Deemaa rafaa isinillee. Hawwi akkam nagaa jirtaa? Naguma akkam? Nama jirtaa? Jira alhamdulillah. Maa irra deddeebiidhaan islaamummaa jedhaa turte. Islaama miti mo'an? Waan jaaladhe kaa islaamummaa. An islaama bar'aam islaam. Akkamittiin beeyna? Akkamitti Maala beeku? muwaazuu qaata si kadhata si dadhabee si dhiise na fakkaate jidduu kana. An islaama jedhaan jiraami ani